oduun hin deemneen ballama seene dhufeensi ilaala dhufe gaafunoo ballama guutuurra maaltu caala oduun hin deemneen ballama seene dhufeensi ilaala dhufe gaafunoo ballama guutuurra maaltu caala dhufe silaalu dhufe silaalu dhufe silaalu biyya biyya qilleensinsi biyya bishaansi biyya midhaansiidha biyya iyyuu caalu dhufe silaalu dhufe silaalu dhufe silaalu biyya qilleensinsi biyya bishaansi biyya midhaansiidha biyya iyyuu caalu bahar qaxxaamure lafa naannawee diree aloolu biyyayyuu labee barbaadee dabbi'an waan sirra caalu bahar qaxxaamure lafa naannawee diree aloolu biyyayyuu labee barbaadee dabbi'an waan sirra caalu dhufe silaalu dhufe silaalu dhufe silaalu biyya qilleensinsi biyya bishaansi biyya midhaansiidha biyya iyyuu caalu dhufe silaalu dhufe silaalu dhufe silaalu biyya qilleensinsi biyya bishaansi biyya midhaansiidha biyya iyyuu caalu ooyiroota kan kee raarota kan kee dardara kan kee shamarran kan kee odoon hin duune bagumaan arkee ooyiroota kan kee raarota kan kee dardara kan kee shamarran kan kee odoon hin duune bagumaan arkee Dufay dabbal yaasayo asabot moti Sagaleen baay'ee miidhagaa jiraachuuf sagaleen barbaachisa. Give our today's special guests
Mr. Josh Sullivan, CEO RE Project, the diaspora of our common country, Hawari Old District representative of diaspora community, government leadership, community of Garuda district. I would like to wish you all the best. Welcome to your home. Anadabu, Ukankalamakatu. Have a nice day. Operation Kenya, Engineer Arif Muhammad Ali, diaspora Bakabara, Hansa Satuma, Gerasa Tiris Gabarsa. Tole, Isatuna, Dr. Nuruddin, Lamit Relief and Development Organization, Hansa Caritas Zani Bera, Gerasa Gabarsa. Hamre Ramusmada. Yes, okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duraan dursee rabbiidhaaf galata galchina. Dur ijoollee teessan asirraa habaqatte achumaan haftii turte. Amma immoo alhamdulillah biyya ofii deebitee uummata ofii ilaaluu jalqabde. Kunis ni'imaa rabbiiti. Rabbitti galata galchaa. Lammaffaa waan takkaan isinii barbaadu ani dhalootaan ciroodha. Ka guddadhe Finfinnee achi booda Ameerikaa amma 30 jira. Burqaa tirtiraa eessa beeku nin dhufaahu yaadeen beeku. Wanni na fide namooma Oromummaa. Wanni as na fide namooma Oromummaa. Waa hunda keenyarraa tokko nuu godhee as tokko nuu godhee guddina ka fidu Oromummaadhaan tokkummaadhaan yoo doonne qofa. Hospitaala hedduu kabaddannoos achis turre bakka hunda hoggaa dalagamu Aariif isaan naa bilbile magaalaa kiyya akka dhayxaniin barbaada qabeenya isaa baasee jireenya maatii isaa dhiisee achirraa ilaa asii dhufe. Kun ka isa fide ummata isaati isini. Ummata akka keessan kana qabaachuun keenya kun ni'imaa rabbiiti. Laali haa tolu haa hammaatu biyya ofii wanni gahaan jiru. Ilmi namaa yaadaan wal dhabuu waan jira. Garuu gama fayyaatiin, gama barnootaatiin, gama wal guddisuudhaan wal dhabuun qabu. Waan fedhe siyaasaa deeggari garuu gama fayyaatiin, gama namoomaatiin wal bira dhaabbachuu qabna. Isaanis haa dhaabbatan jaalalumaatus akka isaan ijarraa naambisaa. Ana wallahi summa wallahi maqaa rabbiin isinitti kadhadha. Hospitaalli kunis meeshaa ni argata, magaalaan tunis ni guddatti rabbi qabanneeti. Ka guddisu laal niyyaa qulqulluu qabaannaan wanni hin taane hin jiru. Namni arra booda magaalaa tanarraa godaanuun hin jiru asuma guddisuu biitti tun guddattuu. Hospitaala miti madrasaa kolleeja waan guddaa bal'ina yaada bal'ina miskiinummaa yaadina bal'ina yaada kanan jaa Aariif keessanii fi ijoollee teessan ka magaalaa asii qofaan jiru ka Oromoo guutuu biyya alaa jiruuf du'aa hima godha isin waan biraan godhina. Oromoo biyya alaa jirtu du'aa godhaaf ka biyya isaanii yaadan rabbi haa godhu, rabbi umrii isaan haa dheeressu, rizqii isaanitti haa kennu, biyya teenya tanamo biyya rabbi nagaya haa godhu. Ga'een waajuu nagaya rabbi haa godhu. Nagayaa fi jaalala asitti haa buusu. Wal ta'insa jaalala nagaya rabbi haa godhu jaagalatooma. Amina Karatasne obboleessa keenya Aariif Muhammad Ali isaa feerra hamida gargaraa kan kabajaa fi ulfina isa gaha. Aariif Ali. Salaamu alaikum. Hedduu miira keessa galee kan inni haasa'uu danda'u natti fakkaatu baga deebilee rabbi wal nu barsiise osoo nutti hin jirru. Baga jiraattan hawaasa keenya babbareedaa.
hedduu isinaftuudhaaf gammachuu guddoo kanatti dhaga'ama. Dhugumatti eega deemnee turre haalli garagaraatti jijjiirama hedduutu argame bara haga adda ture kana keessatti. Haa ta'u immoo jijjiiramni guddaan namatti mul'atu hawaasni keenya akkanatti ijoolleen hedduminaan barnootatti seentee jiruu fi jijjiiruu irratti bobba'uun kun akkam barbaachisaadha. Wanni biyya tokko jijjiiru, wanni hawaasa tokko jijjiiru jalarraayi, faawundeeshinarraayi, bu'uurarraayi barnootatti jabaadhaan jedha. Karaa fayyaatiin, karaa bu'uuraalee misoomaa garaagaraa kan hanquun jiru akkuma naannawa Oromiyaa waliigalattu jira. Yoo naannoo keenya kanatti irra hammaate malee. Inni immoo ni jijjiira rabbi nu haa jijjiiru. Kanaafuu jabaadhaa warri fayyaadhaa kan ammaan tana dhufee isin laale kunis asesmentii godhuudhaaf kuttaa jirti. Joo Salafanii fi Dr. Ahmad garas deemanii jiranii asesmentiin barbaachisni godhamaa. Meeshaa fayyaa buufata fayyaa keessaniif barbaachisu yoo rabbi laafisee irratti dalagamaa. Kanaafuu jabaadhaan jaa rakkuma reefu jee miira keessa galee waan jiru baasonni na jala facaa dhiifama. Tole guddaa godhatanii abbaarii obboleessa keenya hamilee nu qalaba. Obboleessa keenya hunda isaanii fuufuu Dr. Nurattiin dabalatee akkana irraa hanga Dr. Nurattiin yeessalam hamilee. Eegen gammadanii buqqaa gammadanii hin gammadu. Mee halkee hamilee jiru bara. Ilibee gootota. Akkam jirtan fayyaa keessummoonni marti xiqqaaf guddaan jennee hundi namni tootii koominitiin diyaasporaa kan biyyaanaati hoggansi mootummaa kan gandaa ta'anaati hawaasni aanaa goobataa kan biraadanaati jirra jirtu jenna walumaa galatti. Thank you so much. All the Asura community. We don't do that. We don't do that. We do together. Mado, Tabara Hagar. Is this one of the best people in the world? I have you to work whenever I think it's coming out. It's going to go. It's going to go. First of all, I would like to thank Allah. Shukran, alhamdulillah. Wani Kenya buta meka wani gana, inshallah, bismillah ta'ala. Gana buzu asirtan zina Allah. Biya keessa amma biyyana, hojii tajaajila namummaa buzu ta'ala. Quncee wal gargaartee arba guddaa hiti, miti wal qabattee laga fagoo jeeti. Ijoollee biyya kootii diyaasporaa lammii tootii, hundumtuu haadha kootii. Ya salaam. Yes, manana raata. Isho gammanne gammada. Tajaajila lammeetiif kan ta'u. Tajaajila lammummaatiif kan ta'u. Isaanii ilaaluu kan ilmaan abbaa gadaa. Namni turatti dhiyaata. Anaa dhufu bakka nagaya dhuftan aanaa galooda. Isin simachuun baanoo. Hawaasni abbaa jirtidha. Deebuu sin qabu. Yaaddoo bira dheera. Kanneen fagoo dhuftan hundi diyaasporaa. Umriin of dheeradha. Fayyaadhaan dhuftura. Meeraati mul'ata lalisaa daraara. Meeraati mul'ata lalisaa daraara. Eeyyeen alagaa xannachin dhuguu fooltu fooniif dhiiga baga isin daawwallaa ayyoo fi abboon dhugaa mayraa lalisaa dagaaga namni teessaniif jabaadhaa dalaga ariif dhaloonni waan baay'ee isinirraa eega fira gaafa xiiqii kan guyyaa rakkina qubiitu quba haanaa wal malee maal qabna lammii toliyaa soora baran isiniin baana. Dhiira caalu warra aantummaadhaan lammii tajaajilu kabajaa jaalalaan seenaa faarsuu oolu ilmaan biyya caalu isaan abbaa caalu warra ummata ofii qaamaan dhufee caalu abboottota qulqulluu leenca caalu hullachi humba mulu hayyuun lammiif wallaalu hullachi humba mulu hayyuun lammiif wallaalu. Baganu laatanu
haga nulaatanii jireenyaan qananii jiraadhaa gammada asma cinnaalaa hiitaa Dubaayittis nagada makkatti dhaqaa roobota guyyaa hunda sagada isinirraa qabu hamtuu adawwii isin laattu qunceen muka tokkoo muka biraan taatu rabbiin godhin foon nyaatu hammeenyan qabdanii garaan keessan qaliila hayyuu gameessa namaa argaa haala tola fira namaa hundaa ilmaan qonnaan bulaa eenyutu isin madaala isintu hunda caala isin hammachuu malee hammachuun barre kennuuf yoo malee fudhachuuf hin jarjarre isin eebbisuu malee lammii takkaaf nabaarre isintu lammii gargaaree rakkataa deeggare biyya teessan misoomsee Itoophiyaa iyyaare. Ana goloda labate isintusi rare balodida yohosisa beelada midhaanii fi kuduraa adda addaa annanii fi dhadhaa jirra jirtu nageenyi baraadha tokkummaa jabeeffadha nagee eeggadha harka ol qabadha hiyyummaa balleessuuf halkanii guyyaa hojjedha. Hawaasni aanaa goloda kutaa fi amantaa waliin qorqoonne isa waan qabuutu hin kaawwanne isa hirmuu seene deebi'ee hin diigne biblee darbatee hin qabne kan lubbuu isaanii hin miilanne maatiiwwan jaalalaaf baga isin jaalala maatiiwwan jaalalaaf baga isin jaalala. Tolegaa kanatti haasuudhaan Dr. Badri Ahmad haasawaa gabaabaa kan nu taasisan gammachuu miira isaanii dhagame akka nuuf ibsan kabajamameerra. Dr. Badri Ahmad waan jedhan Assalamu alaikum. Akka jirtan. Mee namni nan beekne jira? Aye, waa hundaafuu baga wal argine. Namni jiru waa hedduu argamne. Waggaa irraa yeroo hongii hamtuu san haala saniin akka carraa ta'e namoonni irra hedduun yeroo gargaarsaa san akkas yeroo rakkoo san nu bira dhaabbatan Dr. Nuureenis Aariifis hundinuu Abdalak Ayyaan hundinuu waliin jirra. Yeroon sunis dabartee bifa kanaan har'ammoo buufatni fayyaa as jiru kun hawaasa bal'aa tajaajilaa jira. Buufanni fayyaa jiru kun immoo meeshaa yaalaas laagaa qabaachuu qabu. Hin qabu san gama dandeenyuun dhalattoonni asiitis dhaabbileen nu gargaaranis sossoonee haalaas jiru san hubannee deebinee immoo waan gargaaruu qabnu akka itti yaadnuuf garana dhufnee jechuudha. Kana qofaa miti. Biyyi takka kan kuftus kan guddattus barnootaan dura wallaalummaa injifachuudha. So nuti akka nu argitan nuti dhalattoonni obboleeyyan keessanii ilmaan keessanii rakkoodhaan rakkataa numaasitti baratee mana barnootaa amma keessa dhaabbannu kana baratee warrumaasii jiru kana injifachuuf kan sababa barnootaatiin asii deeme jechuudha. So nu booda dhaloonni hin baranne nu booda akka jiraatu hin barbaannu rakkoo hamtuun rakkoo nuti keessatti dabarresan jechuudha. Nuti namni akkanatti dura ilaallee akka moodeelaatti akka abaluutiin taa'aa jennu yeroo sanitti hin turre. Isin immoo namoota hedduu obboleeyyan keessan hedduu biyya keessaa fi biyya alaa if duratti namoonni isin argitan hedduutu jira jechuudha. Saniifuu barnoota ammaas barnoota haa barannu haa jabaannu tokkummaatiin nyaatiiffannu waliin taanee rakkoon nuti hin jijjiirre hin jirtu ejjennoo jansa qabannee waliin haa dhaabbannu tokkummaa teenya eeggannu barnoota irratti haa jabaannu dhaamsa kiyya galatooma. Ittaasuudhaan mee hamilee nuti qata hamilee nuti qata.
obboleessa keenya ammas miseensa koree kanaa yookiinis jiila kanaa keessumaa keenya kan irraantanaa kan ta'an keessaa dargaggoo Dr. Abdalaqii Muhammad biiroo fayyaa Oromiyaarra yaa salaam. Hamdee lama kan isin makkan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين. بقى المكي سنتان. بقى يسير العدلم. بقى يسير العدلم. نبغى تبتشوف. كيس موتا خلفوني جرو دفنو. سكنتان أكنا يدو غرغرات كوبا تورته. كيس موتا في بوليين ومكيني رتو كمتا والكبنو نقطني غلطوما. نقفوا صنطاني ميرا لما كبرني تخاصت دفني أكنا ما كيسمع خنان ديمو تديرو أين كينيا كم جتشا يدوا ركون دلان ودفني سنيس نواتي سات دفني خناف الحمد لله سيمنا كيسن أبا فيتن جالتني غلطوما الله مغر كونيمو بواني سادتشا إجاني سولا غرّي سنرتي دبلتان دكتور نور الدين فان نوتيس كامل دفسونون دي ميري دران سمو كيسة كابتني هاغانا دندينيا جنّي سمو كيسة تونتي كابتني كون دچادان دبلمي فدي في غابي نيوكان هنكني جرسون كاما جلي كينيا توكو بوفتا فيا كوتا هند إرّا ديماني لالاني akka sadarkaa istaandaardiitti kutaan meeshaalee qabaachuu qabu hunda ka jiru akka jirutti ilaalaa kan jirre adda baasanii deebii waan ta'eef san itti gaafatamummaa dachaa dabaltanii nu kennitan waan taateef asii ol deebinee yoo rabbi rafnu yeroo gabaabaatti rabbi nu haa gargaaru akkuma reefuu jaametti du'aayidhaan nu bira dhaabbaddaa deeggarsa keessanii nu bira dhaabbaddaa bakka jirru nutis biyya keessa obboleeyyan keenya warra biyya bil'aaraa jiru wajjin qindoomne yeroo gabaabaatti konteenara guddaa buufata fayyaa kanaaf dhaabu as dhaabuudhaaf hojjechuu jirra yoo rabbi jeessa rabbi nu amil keeysu sanirra du'aayii teessanii nu bira dhaabbaddaa jechuun barbaada irra deebi'ee alla magan galatoomaa isinumaan jechuu fi naa jiraadha. Buna sakariya Dr. Abdalaqii Muhammad guddaa gartoonni hora buna isinutti ni jechani amma taasisuudhaan hawaasa keessaa rakkoo aadaa keenyaa kana roga hundaan jiru irratti manguddoonni keenya carraa isaaniif kennina ijoollee isaaniitti dubbii dhaammatan qaban gara isaaniittiin isin dabarsa Sheek Ibrahim faa gara natti afarraa Abbaa Abdalaqii faan isin bira jiranii dubartoota keessaayis gara akka dhuftanii yaada nuuf kennitan isinii kenna. Guyyaa lamni itti waa himatan waan ta'eef بقلش بقلش سيدي تدافع هناك عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جت ورمون جارسي واني إني دبت الأمسا واني إني جارسي إني دبت الأمسا واني إني فوق ولاي أما قاعد بجارسا سن ربي سنا قدسو وبليا كينيا إلمان كينيا وبليا كينيا إلمان كينيا خبيا على جروس خبيا خيس جروس خمو يادي دفاني لالس يادا ساني ربي قدسو في مدي السلام عليكم Odon indenne balla masene du fensilala du fega khulu balla makutu ramadutala Odon indenne
Dr. Nuratin. Akam. Assalamualaikum. Naga. Baga duftan. Mee dhufaatii har'aan tanaa kanarraa maaltu sitti dhaga'ama? والله سنين راد على شوخ يا هدوم جمدة Alhamdulillah. ربي وان إكو كابو برنودا كانوا ديبيه أمة بريدة كنا يروحي يا فيكم سخية كانوا جمع شو كبا Alhamdulillah. والله ما قال أنتونس لقدتي أبشر جولة تنيا في ربي كبرني جمع شو مالي أم برانجو Ayya Dr. Nuratin guddaa galatooma. أيها الناجرات يا بيا كلين سنسي بيا بشانسي بيا ميدان سيدا بيا يجار Assalamualaikum. Nagami. Akami. Raya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Naga. Sayuri. Assalamualaikum. بربادي دبي وان سرجان بحر كتامر لفنا ناوي كريالو بيجول بي بربادي دبي وان سرجان دفسلالو 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 يا بيا كلين سنسي بيا بشانسي بيا ميدانسي دا بيا يجالو دفسلالو 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 يا بيا كلين سنسي بيا بشانسي بيا ميدانسي دا بيا يجالو أويرو تخنكي رارو تخنكي دردر خنكي شمرن خنكي دون دوني بغمان أركي أويرو تخنكي رارو تخنكي دردر خنكي شمرن خنكي دون دوني بغمان أركي Dufay dabbal ya sayo asabot moti gobele gugun ngumiram sadengar jelalu kundu dufay dabbal ya sayo asabot moti gobele gugun ngumiram sadengar jelalu dufesilalu 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 ya biya kelen sense biya bishanse biya midansi da biya yutalu dufesilalu 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 ya biya kelen sense biya bishanse biya midansi da biya yutalu gafan halala siyadu ya di fagona dula dufe sigaran amas fedite tinarratula gafan halala siyadu ya ni fagona dula dufe sigaran amas fedite tinarratula dufesilalu 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 ya biya kelen sensi biya bishansi biya midansi da biya yutalu dufesilalu 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 ya biya kelen sensi biya bishansi biya midansi da biya yutalu
oyrota kanke raarota kanke dardara kanke shamarran kanke odoon hin duune bakumaan arke oyrota kanke raarota kanke dardara kanke shamarran kanke odoon hin duune bakumaan arke odoon hin deemneen ballama seene dhufeen silaala dhufe gaafunoo ballama guutuurra maaltu caala odoon hin deemneen ballama seene dhufeen silaala dhufe gaafunoo ballama guutuurra maaltu caala dhufe silaalu dhufe silaalu dhufe silaalu biyya qilleensinsi biyya bishaansi biyya midhaansiidha biyya iyyuu caalu dhufe silaalu dhufe silaalu dhufe silaalu biyya qilleensinsi biyya bishaansi biyya midhaansiidha biyya iyyuu caalu bahar katamure lafa naannawee diree aloolu biyya iyyuu labee barbaadee dhabi'an waan sirra caalu bahar katamure lafa biyya dhufanii ilaalan Oromiyaan Oromiyaan नगर है
Video beredar. oduun hin deemneen ballama seene dhufeen silaala dhufe gaafunoo ballama guutuurra maaltu caala oduun hin deemneen ballama seene dhufeen silaala dhufe gaafunoo ballama guutuurra maaltu caala Tufe silalu, tufe silalu, tufe silalu. Biya killensinsi, biya bishansi, biya midamsi da, biya yujalu. Tufe silalu, tufe silalu, tufe silalu. Biya killensinsi, biya bishansi, biya midamsi da, biya yujalu. Bahar katamure lafanangawe tere alolu biya yulabe barbade dabian wan sirjalu Bahar katamure lafanangawe tere alolu biya yulabe barbade dabian wan sirjalu Dufe silalu, dufe silalu, dufe silalu. Biya killensinsi, biya bishansi, biya midansi da, biya yujalu. Dufe silalu, dufe silalu, dufe silalu. Biya killensinsi, biya bishansi, biya midansi da, biya yujalu. Oyrota khanke, rarota khanke, dardara khanke, shamarran khanke, donin dune, baguman arke. Oyrota khanke, rarota khanke, dardara khanke, shamarran khanke, donin dune, baguman arke. Dudufay dabbal yaasayo asabot moti gobelle gugun ungumiram sadendara jelalu
kundu dhufaayo dabbaal yaasaayo asaboot mootii gobeellee guuguun gumbumiiraamsa dengaara jilaalu dhufe silaalu dhufe silaalu dhufe silaalu ya biyya qilleensinsi biyya bishaansi biyya midhaansiidha biyya iyyuu caalu dhufe silaalu dhufe silaalu dhufe silaalu ya biyya qilleensinsi biyya bishaansi biyya midhaansiidha biyya iyyuu caalu gafaan halaala siyaadu yaandi fagoona duula dhufee si garraan ammaas fedhiitee dinarra tuula gafaan halaala siyaadu yaandi fagoona duula dhufee si garraan ammaas fedhiitee nama jiila dura beekfatti yuunivarsiitii Haramaatti warra galatumaas hin jenna warra gaddaa ammallee jarri kun akkamirraa jala waa galchine jaaniiti michoonni keessa waa gutuufa kanas guutumatti irraa qeeballee dura jara lamaan kana ol yaabiti itti keenyaa jedhite haadhiimi galatumaa Bishansi, biya midansi,
bahar kata murid lepandan ngawe dire alolu biya yulabe berbadi dapian wan serjanu bahar kata Dolen biasanya sadarkan lagi dia bakal tidak terlalu dah karena kita wambai na daga maja amalle rulle ka bakasan genya bakka dolle karra bakana tu wa hunda misoma murale misoma hunda kajira warra bakango dulle warra jin bakaga jurot ma warra coba dadi kamu cukup dona daga makan dia kasi mamadin jama kala ta kita jama le wambai jelu kama kai sawo kala kan dia kenya kadulan sama tadi mission kacarra barnota tindeme khawjisa tindeme hala mijuan hala kai somman kenya diraje la fati nama saati silaa dhufanya arra silaa gammachuu arraa kana muunillee ni dubbata silaa afaan beekee horiillee ni dubbata baay'eetti gammannee jechuudha duraan kaleen arra silaa taatee dhufanii nu laalullee daddaadha
Gaafa amma fakkeenyaaf miidhagina dhagahanii ni gaafa footoo isaanii akkanatti barree jedhee itti keessa mana barumsaa kan maxxanu asirratti illee maxxanu ijoolleen xixiqqoon mana barumsaa kanatti amma barachuu jiru. Hegereen isaa kana ilaaltee ammoo barnoota irratti yoo horattu. Amma wanni maali footoo kana cidhaa kunis waan mataa isaa hojjetu. Amma duraas isaan ijoolleen waan mana barnootaa nu eeggatte nutis jijjiirama kana bakkuma jirru irraa kaanee mana barnootaa kana dhaloota horuu ni oomishne barataa kutaa 5 irraa kaasee tokkoffaa waliif finnee oomishu jirraa jechuudha. Akka mana bultii addaa inni mana bultii addaa illee mana addaa jennee itti eegalu. Ijoollee tanaaf gara kompiitara kana hojjetan yaadannoo isaanii karaa nutis akkatti footoo isaanii kana kan keenyee fi aktii fuula duraattis waan irraa qabnu asumaanuu dhaamsa akka nama tokkotti onnee jiru isaan qofa osoo hin taane dhalattoonni biyyaa kaanaa keenyaatti dabalatee akka biyyaatti biyyi keenya waan akka kaleedhaan jirre bakka kalee mishikii lolaa taate mishikii misoomaatii fi nageenyaa taatee waan jirtuuf yaadaanis diinagdee harkaa qabaniinis akka nuti garmalee gammachuu guddaadhaa waan hin jeebisu beeku guutumatti ijoolleen kun hayyoota abbaa misoomaati qajeelchituudha fakkeenyummaa dhaloota higiree akkaanaa kanaa jiru fakkeenyaa kan ijoolleen keenya asirraa deebisee arraan kana biyya isaanii kana carraa akkanaa harkachuu as dhufanii suuraan isaa Amilee isinitti horii jira jechuudha. Amilee hedduutti horee barka nutiin itti gammannee maalaan akkanaa kun fuula dura ammaas gara deebi'ee jennee kan itti gammannee. Bu'uuraalee misoomaa irratti xiyyeeffatanii buufata keenya sadarkaa inni jiru meeshaaleen hanqina nuti qabnu sirriitti qaqqabanii uffatanii ilaalanii keessaaf kaasibeetti dhaqee piroopozaala kanallee isaan biraan bahee har'a fuula dura isaa guddaan irraa qaba. Gooteen keenya aanaa keenya qofa osoo hin taane taa'uudhaan Oromiyaa qofa. Baarkii badhaadhinaa wajjin warra akka badhaadhee bakka Oromiyaa qofa fuulee keenya nu qofaa miti addunyaa guutuu warra bulchu faranjii taanee warra harka Oromiyaa qofa. Anumaan jechuu barbaada. Galatooma. Yaa kan jirtu natti ijoollee teenya biyya alaa. Gammachuun natti dhagahame. Ani ijoollee teenya kana baay'ee rakkoo illee mataa isaanii dhalattoota maanaa keenyaa ganda keenyaa magaalaa keenyaa yeroo nuti illee nu keessummeessaa namni kan jala qabadii akka magaalaa kan guutatee fi qaama fayyaa qabu deemaltoota garaagaraa deemu hunda achi dhufee nu simachaadha. Ijoolleen tun bakka baay'ee appirisheetiin godhaa akka aanaa kan jetti ijoolleen tun bakka guddaa geessii sadarkaa Afrikaatti sadarkaa addunyaatti kan waamamtu rakkisii haa godhu jecha akkasumatti kunis gargaarsa buufata keenya kanaaf dhufan dubartoota fakkeenyaaf ta'umsaaf dhufan baay'inaan mana dhuunfaa baay'inaan nu jala gahee adda addaa. Shamarran kan kee odoon hin duune bakkumaan arkee.